Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu oolmaa paarlaamaa Itiyoophiyaatiin wal qabata. Innis mormiin haala gaafiif deebiin miseensa paarlaamaa akkasumas miseensa paartii Abin Dassaaleny Caanyinetii fi akkasumas Muummicha Ministeera Abiy Ahmad gidduu ture. Muummicha Ministeera Abiy Ahmad miira keessa galche yookaan aarsee ture. Miseensi paarlaamaa kun sodaa tokko malee badhaadhinni yakkamaa waraanaati. Xooreenya giccixxamaaqine yookaan immoo abbaa irree walitti bu'iinsa bukeessu jechuudhaan sodaa tokko malee mormii agarsiisee jira. Bakka bu'oonni godinaalee Oromiyaa immoo rakkoo godinaalee isaanii keessa jiraniif furmaata yookaan haala furmaanni itti argamu irratti yaadni kennan tokkollee kan hin jirree fi gaafiin dhiyeessan kan hin turre ta'uun kallattii garaagaraatiin komii irratti kaasisiisee jira. Dabalata oduu kanaa qaba. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiisaa jiruun akkasumas loltoota mootummaa hedduu akka booji'e beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun waraana mootummaa kutaa waraanaa tokko guutumaan guutuutti booji'uu ibsee jira. Faallaa kanaa immoo mootummaan waraana bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti booji'ee jira jechuudhaan suuraalee inni argisiisaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo haalee jira. Suuraaleen inni mootummaan agarsiisaa jiru kan waraana bilisummaa Oromooti miti jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Guutuu oduu kanneen wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Manni maree bakka bu'oota uummataa har'a walgahii taa'ee jira. Bitootessa 20,2025 mana maree bakka bu'oota uummataatirratti gaafileen garaagaraa muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmadiif dhiyaatanii jira. Innillee deebii deebisee jira. Deebii deebise keessaa hulaa galaanaa Asabiin wal qabatee gaafilee dhiyaataniif deebii lama deebisee jira. Ka walii faallaa ta'an inni tokkoffaan Itiyoophiyaan galaana diimaa jettee Eertiraa weeraruuf fedhii hin qabdu jedhee jira. Gara biraatiin immoo galaana diimaan Itiyoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedha. Akkasumas kadinbaraachin 40 kiiloomeetiri laa yaaldechiwaan asab atkalakiluunim jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Kana jechuun immoo Itiyoophiyaan asabiif jettee Eertiraa hin weerartu kan jedhu sani kufaa kan taasisuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee bakka bu'oota godinaalee Oromiyaa irraa gaafiin tokkollee muummicha ministeeratiif kan hin dhiyaatin yoo ta'u kun immoo komii hawaasa biraa kaasee jira. Kan naannolee biraa garuu gaafii fi yaada kaasaniin muummicha ministeeraa dura dhaabbatuun hanga harkaa wal qabutti sadarkaan itti ilaalamee jira. Fakkeenyaaf Dr. Dassaaleny Caannee haalli inni itti gabaasa yookaan riippoortii dhiyeessee fi boodarra immoo gaafii itti gaafate muummicha ministeeraa baay'ee miira keessa galchee jira. Wal dura dhaabbachiisee jira. Gaafileen muraasni Dr. Dassaaleny Caanneen dhiyeessan kan muummicha ministeeraa aarsan muraasni akka itti dhaanu kanatti dhiyaatu. Tokkoffaa Ihaadig abbaa irree ture gara badhaadhinaatti erga jijjiirame immoo abbaa irree yeroo isaa guutuu abbaa waraanaa akkasumas mootummaa abbaa irree dhumaattii gaggeessu isa taasisee jira jedheen jira. Afaan Amaaratiin የሙሉ ጊዜ ጦረኛና እልቂት ጠማቂ አገዛዝ አድርጎታል። akkasumas xooranyaannaa giccit xamaaqii aga jedhuunitti deemee jira. Hunda caalaa immoo muummicha ministeeraa kan aarse isa kanaadha. Akkasumas gaafin itti aanu waggoota 6 darban naannoo Oromiyaatti, naannoo Amaaraatti, Tigraayitti akkasumas Affaarii fi Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellatti lolli deemaa jiru ilma namaa akka baala mukaatti harcaasaa turee jira. Har'as naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatti kan ta'aa jiru kana. Waggoota 7 dabran lolaan wal qabatee qabeenyi biyyattii qisaasa yookaan bade kan tiriliyoonaan lakkaa'amuudha. Mirga namaatiin wal qabatee haalli jiru kan onnee nama cabsuudha. Inni taree kun xiqqaadha. Ka as deemaa jiru immoo yoo lolli kun hin dhaabatin baay'ee yaachisaadha. Isa kana dhaabuuf wanti mootummaan hojjetaa jiru maali? Mootummaan isa kana dhaabuu maaf dadhabe? Inni biraa immoo yakka waraanaa naannoleetti raawwatameef qaamni bilisaa akka qoratu hayyamaa dhoowwachuun isin biraa mul'atee jira. Maaliif ta'e?
lola qaamota hidhatan wajjin gaggeeffamaa jiru furmaata afaan qawweetiin kaa'u filatu irra karaa nagaatiin furmaata kaa'uuf filatuun maaf rakkoo ta'e. Gaafileen miseensota biraa kaan immoo waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka ooluu fi akkasumas akka kabajamu maaltu hojjetame? Mootummaa naannoo Tigraay keessatti rakkoon akka hin uumamne yookaan akka hin dhalanne maal hojjetaa jirtu? Akkasumas miseensi inni biroo gaafii inni gaafate kabajamuu muummicha ministeera Abiy Ahmad akkuma isin jettan waggaa 2 loluu irra waggoota 20 mari'atutu wayyaa jettanii turtani. Garuu kun har'a Itoophiyaa keessatti hin mul'atu. Raayyaan ittisa biyyaa erga ati gara aangootti dhufte lolarraa hafuura fudhatee hin beeku. Ammatti naannoon Amaaraa lola keessa jira. Naannoon Oromiyaallee akkasuma ta'uu kan qabu. Waan jiru waakkachuu osoo hin taane dhugaa jirtu irratti dhaabbatuudhaan nagaa buusuudha. Kuni maaliif dadhabame jedhee gaafatee jira. Gaafileen kaan muraasni kana yoo ta'an muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad deebiin inni kennes akka itti aanu kanatti ta'a. Deebiin inni jalqaba diinagdeedhaan kan wal qabatu yoo ta'u Itoophiyaan guddina diinagdee harka 8.4 guddachuuf hojjetaa jirti jedhee jira. Inni kunis gaafii kaasee jira. Biyya waggaa 6 guutuu waraanaan burkutaa jirtuu fi akkasumas jireenyi qaala'insi jireenyaa biyyattii waddaa jirutti yeroo inni baajanni akka isa hanqatee fi hanqina baajataa isa mudate dubbatamaa jirutti guddina hagana ga'u galmeessuuf hojjetaa jira jechuun gaafii keessa galee jira. Lola deemaa jiruun wal qabatee deebiin inni kenne muummichi ministeera Abiy Ahmad qaamoleen mootummaa humnaan kuffisuuf yaadan yoomiyyuu 4 kiiloo gahuu hin danda'an jedhee jira. Gabaabamatti akka inni jedhetti qaamoleen mootummaa ummataan filatame humnaan kuffisanii kiiloo 4 gahuuf hawwan yoomuu milkaa'uu hin danda'an jechuudhaan dubbatee jira. Kuni warra gammoojjii jiran qofaaf osoo hin taane warra miila tokkoon gammoojjii miila biraatiin immoo paarlaamaa keessa jiraniin ka ilaallatu jedhee jira. Akkasumas gaafii miseensa paarlaamaa akkasumas miseensa paartii Abin Dassaaleny Caannee irraa dhiyaateef deebii hedduu kennee jira. Inni jalqabaa mootummaan badhaadhina madaalli kamiinuu addawaawii irraa fooyya'aa jedhee jira. Walitti bu'iinsa naannolee keessatti deemaa jiruun yookaan lola naannolee keessatti deemaa jiruun wal qabatee deebiin deebise naannolee hedduu keessatti murnoonni hidhattoota garaagaraa karaa nagaan galaa jiraachuu eeree jira. Akkasumas yeroo ammaa kanatti kanneen mootummaa waliin mariirra jiran jiraachuu ibsee jira. Kun immoo eenyu wajji akka ta'e mariin irra kan jiramu wanti inni ibsee fi adda baase hin jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kana haa jedhu malee miseensi paarlaamaa kun sodaa tokko malee muummicha ministeera dura taa'uudhaan bilxiginnaan yakkamaa waraanati jechuudhaan mormatee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti yakki waraanaa hamaan gaggeeffamaa kan jiru kan sagalee dhabe yeroo raawwatamaa jirutti miseensi paarlaamaa godinaalee Oromiyaa irraa uummata isaa bakka bu'e tokkolleen rakkoo naannoo isaa irratti deemaa jiru akka dhaabbatu kan gaafate hin jiru. Baay'ee waan nama qaanessuudha. Faallaa kana kaaba shawaatti qe'ee isaaniitti odoo ibiddi qabatee jiru waa'ee rakkoo lola Tigraay kan gaafii gaafatan jiru. Kunis gaafatuun rakkoo miti. Qe'ee ofii hoo yaadatummaaf dadhabame kuni gaafii uummataati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa tibbana loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa tureen miidhaa guddaa waraana mootummaa irratti rakkabsiisu beeksisee jira. Haleellaa raawwatee jiruun loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaa qaamaa fi kan lubbuu akka dhaqqabsiisee fi kasaaraa guddaa mootummaa irratti akka geesse beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruun waraana mootummaa haleellarraa hafte hedduu booji'ee agarsiisaa jira. Warroota tibbana booji'aman keessaa kan viidiyoo irratti argitan kun isa tokkodha. Isaan kunneen guyyaa tokko dura waraana bilisummaa Oromootiin to'annaa jala oolanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Bulee Horatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isin hin geennee turre. Injifannoon sun injifannoo dorgommii hin qabne jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Lola gaggeeffamee tureen kasaaraan guddaan waraana mootummaa irratti rakkabee jira.
haleellaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo kutaa waraana tokko guutumaan guutuutti akka to'ate yookaan immoo akka booji'e beeksisee jira. Booji'ee irraa hiikee hiriira galchee bakka itti qubachiisuun gahee jira. Qabatama jiru kana haguuguudhaaf mootummaan shira hin jirre shiruudhaan olola hin jirre ololaa jira jechuudhaan mootummaa qeeqee jira. Faallaa kana immoo mootummaan loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu bakkoota hedduutti booji'ee jira jedhee jira. Woboon immoo isa kana haalee jira. Loltoonni inni booji'e kan waraana bilisummaa Oromoo hin jiran jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti dadhabbina dirree lolaatti isa mudate haguuguuf mootummaan diraamaa shiraa hojjetee burjaajii uumuuf yaalaa jira jedhee jira. Namoonni mootummaan booji'e jedhee agarsiisaa jiru kan kana dura sanyii nagaasaa waliin galan jechuudhaan haalee jira. Kunis qabatamaan namoonni beekaman keessa akka jiranii fi bakkoota garaagaratti isaanuma naannessuudhaan akka waan waraanni bilisummaa Oromoo qabameetti olola ittiin hafarsaa jiru jechuun haalee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Feerroo Oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.